Ashama harka foonii kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii seenaa wii jalatti kan argamtu hundi keessan akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa koodha galata waaqayyoo jiruuf jireenya akkam jajjabaattu annagaa koodha galatasaa asumaan immoo guddaa galatoomaa warri gara maatii kootti dabalamtan hundi keessan galata guddaa qabdu dhugaa rabbii keessa koodha warri maatii kun taanis maatii wakkanaa taatan abdiin qaba wal malee waan qabnu har'asti sanamni hojjetu hojjedhe ilaalaa jedhanidha waan tokko gaafa namni hojjetu sobdeetudha YouTube ishee guddifachuufidha oduudha malee maal jechuurra godhanii ilaalanii wanticha hojjetanii fakkeessuurra ta'anii argamu jechuudha fakkeenyaaf kanaafiyyuu hojjedhe sanamni hojjetu kana hojjettee yoo ilaalte achi booddee namicha sanaan dhugaa dhachuu dandeessaa soba dhachuu dandeessaa jechuudha utuu garuu hojjette yookaan ilaalin nama sana irratti murteessuun sobaadha intana cubbuudha siin ta'us maqaa bicha balleessu ta'a jechuudha kanaaf jechuudha har'a anis isti waan namni godhee ilaala an dheerina mataa dabaluuf osoo hin taane galata waaqayyoo nagaan hin qabu kun si gaadhee waaqayyoo ganaa keenyatti nagaa garuu yeroo baay'ee mataan kun jala daakama bakka jajjabaa jajjabsaa mataa waan sinin jedhu gaattu hundaa kama kanaachi immoo dhiyoo kana ammoo ho'iseen baay'ee akka haramaa haamamee mabaasa dhugaan sinin jedha qubna garanna odeessu bisu ilaala har'a muuziqaan jira ture muuziqaan kun tabalaashoof jedheera kanaaf iyyuu namni tokko muuziqaan tokko duwwaa fayyadaman garuu tokko walakkaan kun jira mucaan tokko irraa nyaatee biseena mataan koos immoo sumarraan gobbuu waan ta'eef baay'ina qaba killee lama qopheeffadhee loomiin qopheeffadhee muuziin qopheeffadhee zeetunii isaanii kanan qopheeffadhee achi walitti daakeeni qibaatis kan qabdan itti fayyadamuu dandeessu ganaan fida qibaatii daakee waan irra ga'u immoo isinitti himaa jechuudha. Adaamaa jira hojii sirriitti daakamu qabaataa bulleessaan jiratti irra tursiisee. Tole hordoftoota koo asirra ga'een jira. Kun akkuma beekamu buphaadha, muuziidha, loomiidha, zeetuuniidha walitti daakeenidha sirriitti daakeen bulleesseera. Shunkurtii immoo hundee tokko jechuudha qullubbii diimaa hundee tokko immoo mafaqeedhaan eeganii bulleessee boodan calaltuudhaan itti calaleera garuu xiqqoo tokko itti godhe yoo ta'es wajjumaan haa tolu dheedhaan takka faayidaa isaa argachuu innaa asirra geenyira waan tokko yaaluudhaaf wanti dubbatti sin deebisu hin jiru fedhii qabaattanii minnaan jechuudha dhugaana waan namni hin ta'a jedhee intina jedhu hin sobdii maal jedhatti jedhanii maqaa nama baasurraa eegga yaalanii arganiiti dubbachuun gaariidha jechuudha. Kanaaf iyyuu anis yaadee ilaala har'a balaan irra geessu muuzii fi loomiin fa balaan irra geessu hin qabu garuu shunkurtii kana sodaadha shunkurtii xiqqootti dabaleera waan ta'eef isin sodaachaara. Kanaaf iyyuu waaqanaaf kadhadhaan siniin jedha. Asumaan gazoomaa astakalarra zooma tsaguraa wardoon ashama ጓደኞቼ kun amma mataa kootti dibadheen jira jechuudha. Sirriitti bakka quufsee addaan hireenidha kan itti diddibaa deemu. Iddaafittis immoo ittiin diddibaa fiixa isaati jechuudha. Foolii shunkurtii qaba baay'ee cuunfennaanis maal maqaan isaa loomii keessaa baluutti wayi Dekkar goonee hunda isaatti dibannee jechuudha. Abukaadoo osoo qabaatee gaarii ture garuu abukaadoon hin qabu gizeedhaa fi naafidis hin jedhe namchichaan sun naafidi jedhee jiraatti naafida. Fagaatu sirrii mati cebleqqalee quufeera cebleqqalee dhugaa rabbii. Ani galata waaqayyoo hojjaataa yookaan waan biraa osoo hin taane hin daakamadha. Amma filee osoo hin taane isa dhugaan siniin jedhamti fileen miti utuu hin dibadhu waan irraa yaa'aa jiru ilaala callisee ofiisa yaa'a buqa ho'aa fudhatee naaf hin galle. Akkasii erga goone buudee hundisaa erga wal nyaachifannee booda jechuudha. Malukunari tu biye ke jirane ada ke cablak ko di bana sore modde gati
muuzii madaamee fi zeetuunii madaamee rakkata jechuudha. Zeetuuniin isaanii. Shinan qabsiifadha. Akkasidha gama dubannee xumurreerraa. Istaariifuu fuudhee yaphaatti godhaa. Shaarbii konfidaa. Waandumaa yaalanii ilaaluudha malee taa'anii utuutti hin seenin sodaachuuni hin taphachuudha. Kun amma akkasitti badheen deemee hojii kuusaa fi xumura laaqana wajjannee waandumaa yuuganaadha. Bakka booda mirgan laaqana hojjedhee xumuree booda dirqama shaaworiin galuun jira. Achumaan immoo rifeensi mataa keenyaafis faayidaa argannee qulqullina keenyas eeggannee akkasittiin haadha galataaf abbaa galataa taa'anii lafa teenya jechuudha. Isaaf immoo xaxxara gachaa. Akkasidha gaa. Maal goonaree? Turtii gaa isiniif haa ta'u isinis immoo yaalaa isiniin jedhaa. Asumaan immoo dabalata kan isheetti namni maatii naaf hin ta'in jirtan maatii naaf ta'a anis maatiin isiniif ta'a. Nuti waliif qoricha waan ta'eef walaa jabeessinu. Subscribe nu godhaa. Tole viidiyoo keenyas nu daawwadhaa. Innaa turtii gaarii filannoonis filannoo gaarii guyyaa filannoo dhalakka.